galmee dhugaa buqqaa laphee jalaa. Hunda keessaniif nagaan koo dursu bakka jirtanitti. Har'as kunoo isin waliin turuuf murteeffadheen dhufeera. Har'a kan hin qabadhee dhiyaadhu qophii addaa ta'a. Qophii addaa yeroo jedhu haala yeroo biyya keessa jiru ilaalchisee waan tokko ilaalcha koo isin hiruu barbaada jechaadha. Isin waliin hirmaachuun barbaada. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti sochii guddaa sochii mirgaaf jechaadha gaggeeffamaa jira. Sochiin kunis kan kaleessa yookiin immoo engadda eegalame osoo hin taane waggoota arfan darbaniif 2014 irraa eegale jechaadha. Osoo walirraa hin cittiin kan deemaa jirudha jechaadha. Kan adeemsifamaa jirudha. Sochiin akkasii kun garanumaa kan isinitti barbaadu biyya lafaa irratti argamee hin beeku. Uummanni tokko diddaa agarsiisuun mirga isaa gaafachuuf walitti ejjetee waggaa 4 akkuma beektan 2014 itti aanee galee jidduutti ukkaamsaa mootummaan Itoophiyaa adeemsiseen ji'a 8tiif walirraa citee ture. Achirraa 2015 itti eegalee hamma ammaatti itti jira jechaadha. Kuni biyya lafaa irratti an akkasii jabinni akkasii murannoon akkasii argame hin beeku. Kana isinii mirkaneessuun barbaada. Kun akkamitti akka ta'uu danda'ee fi injifannoo guddaa ta'uusaa immoo qabxiileen ammaan gad irratti dubbachuuf deemu keessatti ilaallaa jechaadha. Kanaaf har'a kan qabxiileen irratti dubbachuuf barbaadu qabxiilee 3 tokkotu jiru. Isa waliin wal isin barsiiseen itti fufna. Qabxiin tokkoffaan qabsoo uummanni Oromoo har'a adeemsaa jiru keessatti jaarmoleen adda addaa gahee akkamii raawwachaa jiru yookiin immoo gahee akkamii qabaachaa jiru kan jedhu ilaallaa jechaadha. Kanaaf qabxiin ani irratti dubbachuuf deemu tokko dhaabbileen mirga namoomaa irraa hojjetan liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa dabalatee warri kaanis jechaadha. Akkamitti qabsoo uummata kana gargaaraa jiru gargaaraa turanii qabsoo mirgaa akka ta'e hundi keenya ni beekna kan jedhu ilaallaa jechaadha. Qabxii lammaffaan dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'aa jiran yookiin immoo maqaa Oromoo baafatanii jiran gaheen isaanii maal ture hamma immoo qooda irraa fudhachaa jiru sochii kanarraa yookiin sochii kana keessa dhiifama kan jedhu ilaalla. Akka sadaffaatti kan ilaaluuf deemnu miidiyaaleen adda addaa maqaa Oromootiin socho'aa jiran biyya keessas haa ta'u biyya alaa qabsoo mirgaa uummanni Oromoo taasisaa jiru kanaaf bu'aa maal fidaniiru yookiin immoo faallaa dhaabbatanii immoo hin dhaabbanne kan jedhu ilaallaa jechaadha. Asirratti waa'ee miidiyaa yeroo haasofnu miidiyaan tokko namoota sadarkaa adda addaa irraa hojjetan qaba. Kanaaf isaan qabxii kana jalatti namoota miidiyaa gaggeessan namoota miidiyaa irraa hojjetan ilaallaa jechaadha. Kanaaf na hordofa. Kun yaada kooti. Gara qabxii tokkoffaatti haa deebinu. Akkuma hundi keessan hubattanii dhaabbileen mirga namoomaa irraa hojjetan baay'een isaanii
kan akka Human Rights Watch, kan akka Amnesty International, of course akka Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa gahee guddaa taphataniiru jenneetu amanna jedheetan amananii mataa kootti. Maal akka taphatan yookiin maal akka gargaaran qabatamaan sinitti mun barbaadaa jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa warra kaan illee haadheesnu inni ammaa jiru kuni jalqabarraa eegale akka sagantaatti kan lafa kaawwatee deemaa ture. Kula 991 irraa 92 93 irraa eegalee jechaadha, kaasee jechaadha. Haalli inni itti uummata bulchaa jiru biyya lafaarratti mootummoota adda addaa biratti fudhatama akka argatuuf karoora guddaadhaan socho'aa ture jechaadha. Sana keessaa inni tokko karoora inni guddaan yookiin inni tokkoo fi inni ifaan mootummaan Itoophiyaa dimokiraataa ufiin jedhee yookiin immoo biyyi Itoophiyaa bulchiinsa loltuu jala military rule jechaadha jala yoggaa baatu maqaa guddaan kennamee fi biyya dimokiraataa biyya uummanni wal qixaa keessatti jiraatan kan uummanni biyya sana keessatti wal kabajan olaantummaaf gadaantummaan hafee uummanni hiree ofii isaa ofiif bakka itti murteeffachuu danda'u akka ta'etti kaampeenii guddaa baasii guddaadhaan gochaa ture jechaadha mootummaan kun. Isaan keessaa kan agarsiisan qabatamaatti 1993tti seera mirga namoomaa dookumentiilee mirga namoomaa kan biyyoota walii galaan mirkanaayiru jechaadha mallatteessuudhaan kan amma jechaa ture kana ifa godheeraa jechaadha mootummaan kun. Dookumentiileen mallattaan kun kan uummanni sun biyya sana keessaa akka jaalatan dubbachuu dandeessisu, kan jaalatan fudhatanii kan jibban dhiisuu kan dandeessisu, qabeenya horachuu wal qixaatiin kan dandeessisu, civil and political rights kan jedhu dookumentii tokko. Kana keessatti namuu siyaasaa kamiyyuu deeggaruu danda'a, siyaasaa kamiyyuu dhaabuu danda'a, kan jaalate filachuu, kan jibbe kuffisuu danda'a, kan eeyyamedha jechaadha. Inni lammaffaan social, economic and cultural rights kan jedhudha yookiin immoo dookumentii kana keessatti kan barreeffaman inni guddaan akka uummataattis haa ta'u akka sabaattis haa ta'u akka dhuunfaatti namni qabeenya jaalate argachuu akka danda'u qabaachuu akka danda'u aadaa isaa guddifachuu afaan isaa guddifachuu kun akka ta'u hunda kan keessatti mallattee barreeffamedha jechaadha. Kan sidhimu immoo dookumentiilee lamaan kana keessatti boqonnaa tokko irratti lamaan isaanii keessatti jechaadha kan barreeffamee jiru uummanni kamiyyuu akka tutaatti akka uummataatti akka sabaatti jechaadha. Fakkeenyaaf akka Oromoo jechaadha. Itoophiyaa keessa sablammiiwwan hedduutu jiru. Sabaa fi sablammiiwwan kun yeroo barbaadanitti yookiin immoo hiree ofii murteeffachuu
danda'u kan jedhuudhaan barreeffame boqonnaa tokkoffaa keessatti lamaan dookumantiilee lamaan kana keessatti jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa sana mallatteessee jechaadha. Kuni mootummaa Itoophiyaatiin biyya lafaa irratti bakka guddaa kenneefii jechaadha. Dhugumayyuu kan mootummoonni yookiin immoo sirnoonni darban sadan kan mallatteessine aangoo qabatee waggaa lama keessatti yeroo dookumenteelee guguddaa kana mallatteessu mootummaan kun diimokiraataadhaa isa jechiisee jechaadha. Biyyi lafaa akka itti ilaalaa ture jechaadha. Itti aansee immoo mootummaan Itoophiyaa 1994 irratti dookumentii murteessaa biyya lafaa irratti ta'e kan zaliilii ta'uu akka hin dandeenye uummata irratti kan orku kan balaaleffatu mallatteessee jechaadha. Uummata yookiin immoo nam tokko torchii gochuun biyya lafaa irratti abaaramaadha. Hojii abaaramaadha. Torchii yookiin immoo zaliilii yeroo jennu bifa adda addaatiin adeemsifama. Mootummaan Itoophiyaa sana mallatteessee biyya hoogganatti kun raawwatamuu jedhee mallatteessee ratifaayi godhee jechaadha. Saayin ratifaayi jecha mallatteessitaa isa booda immoo hojiirra oolchuuf dirqama koombaa jettee mirkaneessitaa jechaadha. Kana godhe mootummaan kun jechaadha. Kanaaf mootummaan kun sadarkaa Afrikaatti mootummaa mirga namaa kabaju, mootummaa mirga uummata isaa kabaju, mootummaa uummata isaaf ajajamu isa fakkeessee jechaadha. Garuu biyya keessatti kan hojjetamu faallaa 90 degree naannee mootummaan kun karaa mirgaa irratti deemuu too qabu faallaa karaa bitaarra deemaa ture jechaadha. Uummata hidhaa ture jalqaba irraa kaasee 1991-92 irraa kaasee paartiilee adda addaa mootummaa keessaa ari'ee dhiibbaa irratti godhe. Itoo uummata hin gaafatiin kan uummata bakka bu'u sabaaf sablammiiwwan bakka bu'u paartii ofii isaa ijaare uummata ijaare toon ta'in uume kun kan keessan jedhe itti kenne mirgoota mallatteessan hunda caccabse namoota isan deeggarre yookiin mootummaa kana hin deeggarre kumaatamaan hidhan achitti waxalan zaliin irratti raawwatan dhibbaatamaan ajjeesan kun hunda biyya addunyaa fuulduratti dhokataa ture jecha. Dhaabbileen akka mirga namoomaa kan akka Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights League kana itoo hin nuffiin jalqaba irratti fudhatamaa hin qabnu turre. Ni barreeffamaa, ni gabaasnaa, ni gaa eenyu gurran kennanii ture jechaadha. Maaliif mootummaan dimokiraataa ufiin jedhee sanadiilee jajjaboo kana mallatteessirraa kun hin eegamu. Kanaaf mootummooleen kun yoo nurraalee dhagaan adda baafachuun isaan dhibe mootummaas immoo gaafachuuf saalfatanii jechaadha. Maaliif saalfatu? Maaliif hin saalfatanii? Mootummaan kun sanadii baay'een isaanii mallatteesseera. Maqaa malleessuu ta'a jedhanii waa yaadaniif jechaadha. Dhugaan garuu qallatti malee hin cittu kan jedhamu jechi dhugaadha. Kan argaa jirru hojii keenyadha jennee kan hordofaa jirru dhaabbileen mirga namoomaa irraa hojjetan jechaadha. Itoo hin nuffiin
itoo maqaa xureessaadhaan jedhin maqaa xureessan nuun jedhu jennee osoo yaadiin maaliif dhugaa waan dubbannuuf jechaadha, waan beeknuuf jechaadha, dhaabbileen kun waan beekaniif jechaadha. Irra deddeebi'uudhaan mootummaaf barreessuu, mootummaa Itoophiyaaf deebifnee jechaadha. Mootummoota biyya alaa balbala isaanii irra deddeebinee rukutuu, akkuma hundi keessan beektanii mootummaan Itoophiyaa ani akka dhuunfaatti kanan beekudha, hundi baay'een keessan akka beektan nan beeka. Yeroo baay'ee kan isaan baasan jechaanii paartiin biyya bulchaa jiru kan baasu baay'een isaa dhugaa miti. Akka ibsaattis haa ta'u akka maalittis haa ta'u waan tokko justify gochuuf yookiin immoo gaaffii deebisuu fi kan deebisamaa ture yookiin immoo kan bahaa ture baay'een isaanii sobadha jechaadha. Sobni irra deddeebi'amee waggaa himamu dhugaa fakkaata. Hankeenya immoo dhugaadha. Dhugaa irra deddeebinee yoggaa himnu soban fakkaatu. Dhugaama fakkaatannis haa ta'u malee namoota amansiisuu fi yeroo xiqqoo kan fudhatu dhugaa irra deddeebi'amee himama soba miti. Kanaaf yeroo har'aa kana waggaa dheeraa booda jechaadha. Waggaa dheeraa booda dhuguma mootummaan kun sanadiilee sadan kana qofa miti mallatteesseera. 5 mallatteesseera. Irra deddeebi'ee babal'isee jechaadha. Sanas ta'e kana dhaabboleen mirga namoomaa hojjetan kun irra deddeebi'anii qabatamaan waan Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru waan himanii fi mootummaan Itoophiyaa saaxila ba'uu danda'eera jechaadha. Inni guddaan carraa nuti argannee mootummaa Itoophiyaa waliin wal falminee wal bira teenyee sadarkaa waltajjii addunyaatti wal amansiisuu dadhabne tokko isinitti himaa jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa akkuma isinitti himee sanadiilee adda addaa mallatteesseera. Har'a sanadiin mootummoota wal ta'anii waliin qaban sanadiin mirga namummaa jechaadha gara 9tu jiru. Bifa adda addaatiin jechaadha. Standard human rights standards jedhu isaan yookiin instruments jedhu. 9tu jiru. 9 sana keessaa 7 mallattaaniiru. Mootummaa Itoophiyaa mallatteesseera. 7 kana keessaa immoo 2 mootummaa amma jiru fuuldura kan mallattaa'edha. Dargiin tokko, Haayile Sillaaseen tokko. Isaan kun 5 mallatteessanii jechaadha. Mallatteessuu jechaan mallatteessanii qofa taa'uu osoo hin ta'in mootummoonni sanadee akkasii mallatteessan waggaa 4 keessatti raawwii hojii waan hojjetan isa mallatteessan kana hojiirra oolchanii immoo hin oolchine kan jiru gabaasa dhiyeessuu qabu waggaa 4tti. Fakkeenyaaf civil and political rights mallatteessera mootummaan kun jedha covenant on civil and political rights kan jedhu mallatteessera. Covenant on social, economic and cultural rights kan jedhu mallatteessera mootummaan kun. Waggaa 4 keessatti al tokko gabaasa dhiyeessuu qaba mootummaan kun mootummoota wal ta'aniif. Hojiirra oolchuu isaa jechaadha. Qabxiilee adda addaa tuqee jechaadha. Gabaasa yeroo sana gabaasa mootummaan kun dhiyeeffatu irratti isa qofa miti an dhiyeessu. Inni ji'oon akkan keenya Liigii Mirga Namoomaa, Human Rights Watch, Amnesty International, Oromo Support Group fi kan biroo ni gaafatamna nuti akka dhiyeessinu jechaadha. Qabxiima san irratti kan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessu sana irratti akka dhiyeessinu gaafatamnaa jechaadha.
UN Human Rights Council kan subsidiary bodies jedhu isaanii United Nations jala kan jiru kan waa'ee mirga namummaa irratti hojjetu jechaadha. Miseensota 47 of keessaa qaba. Kan isaan dhaabaniiru yookiin immoo kan isaaniitiin hoogganamu Human Rights Commissioniitu jira kan United Nations jechaadha. Innis gama isaatiin Human Rights Commissioniin UN Human Rights Council jala jiru sunis mata duree nuti barreessinu sanarratti hojjennu sanarratti mata duree mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhiyeessu sanarratti gabaasaan biraa dhiyeessaa jechaadha. Riippoortii dhiyeessa. Riippoortonni kun egaa bakka sadiitti dhufanii jechaadha. Waddaa. Tokko mootummaa Itoophiyaatu raawwii hojii isaa dhiyeeffata. NGO'n adda addaa odeeffannoo argatan irratti hundaa'anii biyya sana keessatti mootummaan Itoophiyaa hammam hojiirra oolcheera kan jedhu gabaasa dhiyeessinaa kun walitti cuunfamee dookumentii tokko ta'a. 10 ta'uu dandeenya kan dhiyeessine yookiin dhaabbilee 5 ta'uu danda'a, tokkos ta'uu danda'a. Walitti cuunfamee kan NGO'ti jedhameetu yookiin immoo civil society tu dhiyeesse jedhamee dookumentiin keenya walitti cuunfameetu dhiyaataa jechaadha qabama. United Nations Human Rights Council yookiin immoo Human Rights Commissioniin kansaa tokkodha jechaadha. Dookumentii sadiitu dhiyaataa jechaadha. Dookumentiileen sadan kuni UN Human Rights Council miseensota biyyoota 47 hiramaa jechaadha. Gabaasonni kun cuunfamanii sadan isaanii jechaadha. Wal cinaa qabamaniitu gamaaggamamuu jechaadha. Mootummaan Itoophiyaan asiin jira. Jidduudhaan kan Human Rights Council jira. Karaan biraa kan Civil Society jira jechaadha. Kanatti ilaalameetu mootummaa Itoophiyaa fi qabxii laatamaa jechaadha. Recommendation yookiin immoo gaariidha. Wal simataa yookaan NGO'n barreessanii fi kan Civil Society'n barreessee fi kan mootummaan Itoophiyaa gabaase kun ni ilaalama. Kan Human Rights Council yookiin immoo Human Rights Commission ni ilaalama. Sanarratti hundaa'ameetu mootummootaaf kun mootummaa Itoophiyaa qofaa miti kan godhu hunduma isaaniitu godha jechaadha. Hunduma isaaniitu warra mallatteessan jiran kan mallatteessan irratti sanadhii mallatteessan gabaasa dhiyeessu jechaadha. Isa booda gamaagamamee mootummoota kanaa fi kan sirreessuu qabantu itti himama yoommoo hin qaban ta'an hin galateeffamu jechaadha. Galatooma hojii gaarii hojjechaa jirtu, uummata keessan tajaajilaa jirtu, dirqama keessan bahaa jirtu jedhamee waraqata kennamaafi jechaadha. Yoommoo rakkina jiraate kana kanarratti rakkina qabda kun fooyya'uu qaba jedhamee recommendation laatamaafi jechaadha. Recommendation sun dubbifama mootummaa sanaaf laatama, mootummaan deebisuu danda'a, fudhachuu danda'a, isa jedhamis fudhachuu dhiisuus danda'a. Waysoever garuu kan majoritiin irratti argedha jechaadha. Kanaaf waggoottan darban UPR jedha by the way wannan kuni systemiin kana qoratu kuni yookiin immoo keessa darban kuni Universal Periodic Review jedha. Universal Periodic Review. Mootummaan Itoophiyaa marsaa sadaffaa amma gamagamuuf deemtu 2019 tokko 2010 kan dhiyeeffatanii inni lammaffaan 2014 2011 2011 amma 14 amma 19 jechaadha. Inni ta'an 2010 2014 fi 2019 ancora sagalitti qopha'aa jirra isa darbe ergineerra jechaadha. Kanaaf riizaaltii Itoophiyaa sinitti immoo barbaadame hojiin liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa Human Rights Watch
Amnesty International, OSG warri kan biyya keessaa irra jiran kan biroos jiru walitti gabaasnee dhiyeessine mootummaan Itoophiyaa biyya lafaarraa irra caalaa dhiyeenya kana yookiin 2014 tti kan kennamee fi isinitti himaa jira kan haadhiisu biraa dabarra. Qabxiilee 252tu irratti argame mootummaa Itoophiyaa irratti jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan Itoophiyaa dimshaashumatti sanadiilee mallatteesse sana hojiirra oolchinee jechaadha. Almost. Isaanii riipoortii isaanii keessatti hundumtuu algaa baalgaa rakkinni akka hin jirre uummanni misoomni kun mirgi uummata akka eegame uummanni filachuu akka danda'u dhiibbaa tokko malee aangoo irraa nama buusuu akka danda'u kana dhiyeessanii jechaadha. Kan nuti dhiyeessinee fi kan United Nations Human Rights Commission dhiyeesse wal fakkaata. Sobadha kun kanatti ta'e nama du'e nama ajjeefame nama tukkaamsamee lafatu namarraa fudhatame namatu buqqa'ee namatu zalii irratti raawwatame kana dhiyeessine jechaadha. Qabatamaan tokko lama sadii absolutely walin argatu waan nuti dhiyeessine lamaan keenya dhiyeessine kan Human Rights Watch United Nations Human Rights Commission fi Civil Society kan dhiyeessan wal simata kan Itoophiyaa faallaadha jechuudha. 252tti kenname. Isa keessa mootummaan Itoophiyaa gara 80 hin fudhanne warra kaan garuu fudhateera. Kana jechaani mootummaan Itoophiyaa kanaan dura sobaa akka ta'e ofirratti mirkaneessee jechuudha. Kanaaf yeroo har'aa mootummaan Itoophiyaa biyya addunyaa irratti society yookiin uummata fuulduratti sobduu yakka mootummaa hojjetu jedhametu beekamaa jechuudha. United Nations isa yoo dhaqa waa Itoophiyaa irratti dhiyeessuun amma raayuu dhaabbachaa jira nuti yeroo baay'ee waan baay'ee crucial ta'e irratti kan dhiyeessaa jiru. Mootummaa Itoophiyaa irratti mootummaa Itoophiyaa yakka hojjechuusaa kan amma dhiyeessaa jiran Human Rights Council mataasaa Human Rights Expert isa kan jedhaman jiru. United Nations Human Rights Expert isa jiru. Warran sila sinitti mee standard of Human Rights waan sinin jedhan kana yookiin instrument warra jedhan kana komitee qabu. Human Rights Bodies jedhamu. Torture irratti komiteetu jira. Civil and Political Rights komitee guddaa qabu fiisaa yookiin immoo koree qaba. Hundi isaan waan qabanii fi isaan irratti dhiyeessaa jira amma jechuudha. Isaan harka galeeraa jechuudha dubbiin. Jechaan isaan faana bu'anii uni faana bu'uuna isaanis gama isaaniitiin faana bu'anii mootummaa kanarratti dhiyeessaa jiru jechuudha. European Union kana gochaa jira. European Union miseensonni Itoophiyaa European Union miseensota United Nations. Kanaafi bu'aan nuti buufne yookiin immoo dhaabbileen mirga namaa buusanii akka laayyootti kan ilaalamu miti jechuu barbaade. Har'a qabsoo biyya Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf yookiin immoo biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru unuuni daarektiin nu ilaallata jechaadha. Qabsoo sana ni deeggarraa jechaadha. Qabsoon suni qabsoo mootummaa buusuu yookiin fonqolchuu miti. Qabsoo mirgaati. Mirgi koonaa faat eegamu jedhamee qabsoo bahamedha. Qabsoo uummanni itti dhumaa jirudha. Mootummaa sanadiilee hamma kana mallatteesse waggaa 2 keessatti kuma ijoollee Oromoo nama Oromoo manguddoo Oromoo 4,000 olidhaan ajjeese. Mootummaan sanadii hamma kana mallatteesse dimokiraataa ofiin jedhu kana gochuun qabu. Kun yakkadha. Yakka 2tu hojjetame wadhaas irratti. Tokko sanadii mallatteessanii sobuun yakka tokkodha. Sanadii mallatteessanii kan godhanii galanii mallatteessanii mootummaa fuulduratti biyya lafaa fuulduratti mallatteessanii yakka jechuun hambiraadha. Yoggaa uummanni immoo gaaffii mirgaa isaa gaafatu ajjeesuun immoo yakka lammaffaadha.
kanatti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa jechaadha. Hundi isaanii kan mootummaan jiddu galeessaa yookiin immoo mootummaan mootummaan ilmaan Tigree keessaa bahee yookiin TPLF jechaadha. Isaanii fi kan isaan dhaabanii uummata irratti ka'an dhaabbileen akka OPDO jechaadha. Akka OPDM Oromiyaa jechaadha. Hundi isaanii kana itti gaafatamummaa jalaa kan baanidha jechuudha. Jechuu barbaadeen. Mootummaa yakka hojjetedha mootummaan Itoophiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Amaaraa. Uummata isaanii irratti yakka gartuu yakka hojjetanidha. Kanaaf kana faana buunaa hireen keenya kanadha yookiin immoo qabsoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti adeemsamaa jiru akka deemshaashaatti jechaadha. Oromiyaa keessatti immoo akka addaatti deemaa jiru unuun kallattiidhaan nu ilaallataa jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana garuu kan nurraa salphachaa jiru maa inni guddaanii fi dhaabbilee civic society warra jennu kana mirga namoota hojjetan jiran kan gammachiisu maa inni kan nuti hojjechaa turre yookiin immoo kan nuti itti dhama'aa turre uummanni ofitti fudhatee ofiisaa falmachuu jalqabuun isaa immoo ifa baasee jecha. Riseerchiidhaan gaafannee maal gochuun dabalatadha jecha. Uummanni ofiisaa ala bahee ajjeefama yoggaa mootummaan Itoophiyaa uummata ajjeesu ifatti mul'achaa jira jecha biyya lafaarratti kan dhokatu jiru jechaadha. Haa ta'u malee nuti akka seeraatti dubbii isaa waraqatarra keenyee dhugoomsuun immoo hojii keenyadha jechaadha. Kanaaf akka itti ilaalama. Akka itti ilaalla kun injifannoo isa guddaadha. Injifannoo isa guddaadha. Asirratti ilaalamu kan qabu dhaabbileen mirga namoomaa kun unutuun kanaan ga'e jechuu otoo hin ta'in nuti gargaartotadha. Qabsoon biyya keessaa adeemaa jiru uummatatu deemsaa jira. Qabsoon biyya keessaa adeemsifamaa jiru qeerroo bilisummaa Oromootiin hoogganamaa jira. Hoogganamee deemaa jira. Qabsoon biyya keessaa deemaa jiru adda bilisummaa Oromootiin qindaa'ee qeerroon bilisummaa Oromoo 2011 irraa kaasee kan adeemsisaa jirudha. Kan irratti wal falmuun, kan irratti wal sobuun hin jiru. Kuni dhugaa jirudha. Akkuma sirriitti himetti waa'ee mirga namummaa yeroo hojjennu iddoon qunnamne hin qabnu. Mootummaa uummata kana dararaa jiru qunnamuuf halkanii guyyaa hojjenna garuu qunnamne hin beeknu qunnamani karaa isaaniitiin jechaadha. Kan baafnu, kan jennu, kan hojjennu hunduma isaan ga'a. Karaa adda addaa daampiyaa godhan malee hawaalanii yookiin mootuu beekanii gara biyyattaa darbatanii dhimma isaaniiti. Mootummoota biyya addunyaarra jiran hunduma qunnamna. Dhaabbilee adda addaa mirga isaaniif falmaa jiran bakka jiranitti qunnamuun dirqama keenyadha. Isaanis yakka hojjetu yoo ta'ani isaan irrattis akkasuma goonaa jechaadha. Kanaaf dhaabbileen bifa adda addaan sadarkaa adda addaatti dhaabbatan kan akka qeerroo bilisummaa Oromoo Liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa ni hordofa. Yakka hojjetu taanaan yakka isaanii sana saaxilan baasna. Adda bilisummaa Oromoo uummata ajjeesa taanaan yookiin immoo uummata irratti darara hojjetu taanaan ni gabaafna. Maaliif nuti non violence civic society yookiin immoo dhaabbileen mirga namummaa irraa hojjetan violence kamiyyuu karaa kamiyyuu hin deeggaru. Mirga isaaniif garuu namoonni mirga isaaniif falmatanii
karaa isaanii fi deebi'u karaa isa ittiin falmachuu danda'an karaa ittiin ofirraa ittisuu danda'an itti dhimma yoo bahan hojii keenya miti. Mirga isaanii argachuu qabu, mirga isaanii ofirraa eegsifachuu qabu karaa danda'aniin jechaadha. Sana jechaan civil society uummata irratti public irratti rakkina hin geessisiin malee akka jaalatanitti gochuun mirga isaaniiti kan ilaalla. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo 2011 irraa eegalee hamma maqaa kana godhatutti 2005 irraa eegalee sochiin biyya Oromiyaa keessa jiru dargaggootiin ta'aa jiru itti dhiyeenyaan beeknaa hordofaa turre jechaadha. Hamma isaan maqaan isaanii wal gurmeessanii maqaa isaanii maqaa sochii Oromoo dargaggoota Oromoo qeerroo bilisummaa jedhutti jechaadha. Kanaaf bifa kamiin iyyuu uummanni gurmaa'ee bifa qeerrootiin haa ta'u, bifa qarreetiin haa ta'u, bifa manguddootiin haa ta'u, bifa dhaabaatiin haa ta'u, dhaaba siyaasaa jechaadha. Mirga isaaniif kan falman walitti dhufanii wal ta'anii deeggara qabu jechaa nurraati. Deeggarsa qabu isaan deeggara jechaadha. Deeggara jechaa maa jechaadha? Sagalee taanaa fi jechaadha biraan goonu waliin laannoo fi qawwee laannoo fi mirga isaaniif falmachaa waan jiranii fi mirga isaaniif dubbachaa waan jiranii fi isaaniif sagalee taaneetu bakka gahuu qabu isaaniif geessisnaa jechaadha. Sochiin Oromoo waggaa afran kana itti jiru social movement jennaan. Social movement. Social movement maan yogaa uummanni mirga isaaf ka'ee socho'u, yogaa uummanni waliif ufiif dubbatatu, yogaa uummanni wal ta'ee mootummaa irratti ka'ee kun sirrii mitii kana sirreessi jedhee waliin gaafatu jechaadha. Yeroo kanatti mootummaan ni ukkaamsuuf kan hin goone hin jiru. Sana dhaabuuf, sana ukkaamsuuf, keessa nama fuunee ajjeesuuf yookiin immoo karaa bakka dhabamsiisuuf kan hin goone hin jiru. Yeroo sana ufiif dubbachuu danda'an isaaniif sagalee taanaa jechaadha. Kattina isaan gargaaru, kattina isaan deeggaru jechaadha. Kuni ifaadha. Kuni ifaadha. Kanaaf kanuma irratti dhaabaa waa'ee hojii dhaabbilee mirga namummaa irraa hojjetanii fi sochii uummata Oromoo yookiin Itoophiyaa keessa jiru dimshaashumatti akka itti ilaallaa uummanni keenyas akka itti hubatee waan isarra gahaa jiru waan nuti isaaniif dubbachuu dandeenyu akka nutti dabarsanii akka nuun gahanii waa tokkoon sodaatiin yookiin immoo waa tokko toon shakkiin jechaadha. Yeroo irraa maqaan yookiin immoo sochiin uummata Oromoo biyya keessaa ta'aa jiru biyya lafaa hundatu beeka. Kanan beekuu danda'anii uummanni alatti waan ofiisaaf falmachuuf bahee qofaaf miti. Dhaabbileen kun shoora guddaa keessaa qabu sanaaf rakkina isaanii gadi fageenyaan beeksisuuf jechaadha. Dhugaa akka ta'e mirkaneessuuf jechaadha. Sadarkaa adda addaatti waltajjii adda addaatti irra waltajjii addunyaa irratti waggaan 10 dura maqaan hin beekamne namni Oromoo maal akka ta'e namni beeku hin jiru. Biyyi beeku baay'isanii xiqqoodha. Dhaabbileen kun halkanii guyyaa waan irratti hojjetaniif waggaa 10 keessatti Oromoo haa turuuti Oromiyaan illee ni beekamti. Oromiyaan akka biyyaatti jechaadha. Oromiyaan akka biyyaatti waamamaa jira Oromiyaa. Kanaaf kuni dhugaa bu'aa guddaadha yookiin injifannoo guddaadha jedhama. Kanaan bira darbaa gara qabxii gosa lamaffaatan seenaa. Innis waa'ee dhaabbilee
siyaasa Oromoo maqaa Oromootiin socho'an kan jedhudha. Isallee keessanii haasa'uuf badaa waan itti cinqamuu qabu uummanni ni beeka. Uummanni maqaa Oromootiin dhaaboleen socho'an baay'eetu jiru. An dhugaatti meeqa akka ta'an qabatamaan hin beeku. 5 mata galiifaatti tilmaamuu maaliifi yoggaa dhaabbanni jedhan malee yeroo socho'an waan hin argamnee fi hin jiranii kan hin jirree fi iddoo itti arguu hin qabu jechaadha. Yoo online jiru ta'e yookiin immoo yoo hojiin sochiin jira ta'e ni mul'atu garuu argaa waan hin jirree fi lakkoo isaan hin beeku jechaadha. Waan itti dhimmuufis hin qabu. Akka yaada kooti yookiin akka hawwii koo yoo ta'e dhaabbileen maqaa Oromootiin adda addaa uumamuun ani rakkinarraa hin qabu. Kun mirgadha. Garuu ani rakkina kanarraa qabu yeroo hojjetan waan hin agarreefidha. Garuu darbee kan dhagahamu yeroo faallaa yookiin immoo qabsoo biyya keessa deemaa jiru kanarratti illee waan tokko daddarbamuun arga. Sanatu xiqqoo hawwii uummataatiin ala ta'uu kan hin qabneen ala ta'e waan natti fakkaatee fi kanatti komentii gochuudhaan barbaade. Har'a dhugaa dubbachuu fi Oromoon akka tokkootti ta'ee ta'uu uummata isaaf qabsaa'ee filatama guddaadha. Akka guddaatti bakka guddaatti kan ilaalamudha. Maaliifi tokkummaan humnadha. Kanas ta'ee sana garuu bakka jirrutti sochoonee dhimma uummata Oromoo kanaaf kun ammas jala muramuu kan qabu maa inni sochiin uummata Oromoo sochii uummata biroo miidhuuf adeemsifamaa jiru miti. Galmisaas immoo ifaadha. Galmisaa kanarratti immoo wal ta'uun dirqama natti fakkaata. Galmi sochii uummata Oromoon mirga ofiif murteeffachuu irra gahuu qabaadha. Sabooda mirga akkasii yoo argate waa'ee mirga ofiif murteeffachuu irratti waa tokko jechuu yoo barbaade mirga ofiif murteeffachuu hamma eenyummaa kee dhuunfatti ta'uu hin danda'u. Dura eenyummaa kee dhuunfachuu qabda. Maal jechuudha eenyummaa kee dhuunfachuu jechuun? Uummanni tokko referendamii deemsisuuf yookiin immoo hiree isaa ofiif murteeffachuu fi kan danda'u yoo bilisa ta'ee socho'e qofa. Atmosfeeriin jiru, haalli jiru isaa fi kennu mijataa ta'uu qaba jechaadha. Dhiibbaa tokko malee jechaadha. Sana immoo kan godhu uummanni kun yoo dura uf bilisoomse qofaadha. Uf bilisoomse jecha maa jechaadha? Biyya adda baafate jechuu osoo hin ta'iin bakka jirutti mirga dubbachuu guutummaatti, mirga falachuu guutummaatti bilisaan kan ilaalu kan yaadu ibsachuuf guutummaatti qabaachuu jechuudha. Sirni akkasii jiraachuu qaba. Sirni akkasii bakka hin jirretti hiree ofii murteeffachuu inni jiru hin hojjetu. Dhiibbaa jalatti hin danda'amu jechaadha. Kanaaf qabsoon ani akkanatti fakkaatutti dhaabbileen maqaa Oromootiin socho'an kana waan haalan natti fakkaatu kana haaluuf kana hin haalan taanaan immoo kanaaf hojjetu taanaan immoo karaa adda addaa bakka jiranii hojjechuu danda'u qabu jechaadha. Yoo hin jiran ta'e immoo dhiisuudha. Dhiisanii warra hojjetan wajjin walitti dhufanii gargaaranii hojjechuudha. Maaliif ani isin hojjedhe ati isin hojjedhe galmi keenya tokko waan ta'eef yoo hanna hojjechiisu haalli hin jiru ta'e
warra hojjetaa jira cinaa dhaabbadhe yoo jedhe san madhaa jechaadha. Kanaaf akka itti akka of ilaalan barbaada. Kuni murteessaadha. Callumadhanii dhaabanii immoo dhaaban qaba jedhanii haasa'u otoo hin ta'ini dhaabni koo maal hojjete, kaayyoon koo maal ture, maal gaggeesse, maalirraan ga'an jira kan jedhu ilaalcha keessa seenuu qabaa jechaadha. Yookiin immoo irra caalaayyuu dhaabbileen dhaabamanii jiru jedhamanii akka miseensa qabanidha naaf galu. Dhaabni tokko miseensa hin qabu taanaan hin jiru jechaadha. Ani fi nam lama sadii taane dhaabni irra jennee irra caalaayyuu immoo dhaaba siyaasaa akka itti waamuu hin dandeenyu. Kana taanaan salphinaadha kuni. Kan wal goomsuu qabnu irratti miseensonni dhaaba keessanii yoo jiraatan yookiin immoo uummanni Oromoo ala keessas haa ta'u biyya alaa jirtan miseensa dhaabaa taatan dhaaba kamiyyuu haa ta'u make sure dhaabni keessan hojii hojjechaa jiraachuusa. Irra caalaayyuu sochii amma godhamaa jiruuf contributionii kennuu danda'uusaa adda baafachuun dirqama keessan. Dirqama miseensotaati. Yoollee warri aangoorra jiran yookiin dhaaba hoogganaa jiran uf sobanillee uummanni kun sobuu hin danda'u. Miseensonni qabuu danda'u. Miseensota hin qabu taanaan immoo miseensa tokko hin qabu taanaan immoo dhaabni tokko dhaaba miti. Namoota dhaaba sana hoogganaa jirantuuf goomsaa jiru jechaadha. Adabachuu qabu jechaadha. Adabachuu qabu. Kan uummata jalaa dhokatee hin jiru. Kan dhokatu hin jiru. Kanaaf hamma isin danda'ametti yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo bakka murteessaa irra ga'eera jira akka ilaalcha kootti. Sadarkaa baay'ee keessa darbee kan yaadu gonfachuuf bakka galma isaa ga'uuf xiqqoo isaa fa'aa jechaadha. Karaa xiqqoo ta'a. Karaa xiqqoon sun immoo karaa dhiphoodha. Bal'aa miti. Karaa xiqqoo sana karaa gabaabduu sana fi dhiphoo sana banatee keessa darbee bakka galmaa ga'uu danda'uu qaba uummanni kun. Kanarratti hundi hojjechuu qabu. Asiif achi jechuun hin barbaachisu jechaadha. Taasisu. Alammayyuu amma kan isin gorsuu fi kanaanii akka yaadaa isin dhiyeessuu barbaadu maalinni dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'aa jirtan dhuguma hojjechaa hin jirtan taanaan dhaaba obboleessa keessanii dhaaba Oromoof hojjechaa jiru jettanii amantan itti dabalamtanii gaafatanii jechaadha. Walii galtanii jechaadha. Gargaaruu qabdu. Maallaqaan isaa ta'u, humnaan isaa ta'u, yaadaan isaa ta'u genuinely kun tokkodha. Lammaffaa immoo inni guddaan dhaabni kamiyyuu dhaaba kamiifiyyuu recognition kennuu qaba. Dhaabbileen hin hojjenne dhaabbileen hojjechaa jiranis haa ta'an isa ciminaan hojjechaa jiruuf recognition yookiin beekumsa kennuun dirqama. Maaliif innis dhaaba Oromoo waan ta'eef jecha. Inni kunis dhaaba Oromooti. Inni hojjechaa jirus inni guddaa hojjetes inni xiqqaa hojjetes inni laafaanis inni jabaanis dhaaba Oromoo waan ta'eef beekumsa walii kennuun dirqamadha. Kan tokko hojjete irratti bishaan naquu otoo hin ta'in karaatti cufuu otoo hin ta'in karaa banaa beekumsa kennuuf jabaadhu jechuu dirqamadha jechaadha. Kana ta'uu baannaan diina walitti ta'uun hin jiru. Barbaachisaas miti haala kee jiru irratti.
yeroo ammaa kana ummata Oromoo kana ummata Oromoo waggaa 26 ajjeesisaa hidhaa hiisisaa hamma har'aattillee kan jiru dhaaba ummata Oromooti kan ufiin jedhu yookaan dhaaba Oromooti kan ufiin jedhu OPDO'n kan nama isaan amma hojjechaa jiran sochii nama isaan gochaa jiran sochii addaati. Kana fuuldura dhaabbachuu qabdu waltaatanii jechaadha. OPDO'n karaa kamiyyuu uummata kana bilisoomsuuf mirga uummata kana eegsisuuf mirga uummata kana deebisuuf kan inni yaalaa jiru feekiidha yookiin immoo ta'uus hin danda'u. Nama ta'uu beekatu beeka anarraa eegalee jechaadha. Kanarra gaheerraa kan keessa darbe irraa illee ka'ee dubbachuu danda'a jechaadha. OPDO'n hundumaa isaa miti. Irra caalaayyuu aangoorra waggoota 26 kan keessa darban kan sirna sana keessatti guddatan sirna sana tajaajilaa turanii qabsoon uummanni Oromoo dhiiga isaatiin ijoollee isaatiin sadarkaa kana gahee irratti hundaa'anii har'a isiniif hojjechaa jirra qabsoo isinii qabsaa jirra jedhanii haasaa jiru jecha kun dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen bilisa ta'an dhaabbileen Oromoo bilisa ta'an hundumti kanarratti ejjinnoo tokko qabaachuu qaban kana fuuldura dhaabbachuu qaban. Uummanni Oromoo qabsoo isaa achirraan gaheera qabsoo isaa sadarkaa amma jirurraan gaheera sadarkaa gahuu barbaadurraan gahuu qaba ofiisaaf. Feezii hambiraa OPDO'tti darbuun hin qabu uummanni Oromoo. Feezii tokko fixanii waggaa 26 feezii lammaffaa keessa seenuu barbaadan. Uummanni Oromoo dukkana keessaa dukkanatti darbuu hin qabu. Mirgisaa guutummaatti deebi'uu fi qaba. Mirga uummata Oromoo guutummaatti deebi'uu kan danda'u karaa OPDO miti. Ta'uu hin danda'u. Loojikaalii ta'uu hin danda'u. Ijoolleen har'a hidhamaa jiranii har'a yeroo ammaa TV kanarraa haasa'aa jiru. Ajjeefamaa jiranii. Kanaaf akka itti ilaallu uummata Oromoo cinaa haa dhaabbannu. Oromoon falmii mirga isaaf gochaa jiru akka itti fuuf irree ta'uu fi qabna karaa adda addaa gargaaruu qabna bakka jirrutti karaa dandeenyutti. Uummanni kun immoo qabsoo isaa itti fufuurraa kan hafe fala biraa gonkumaa hin qabu. Kanaaf akka itti ilaallu kanaan biran darbaa isaa qabxii lammaffaa ifamaa irra darbaan tokko dubbatamuu danda'ama. Maaliif isinitti meeranii qabsoon uummata Oromoo yookiin biyya keessaa ta'aa jiru anaan kallatti annaa ilaallata jedhe isinitti meera. Waggaa waa'ee mirga namoomaa irratti kan hojjechuu jalqabanii 1996 baay'een keessan akka hubattanitti biyya keessa. Isa booda akka liigii mirga namoomaatti immoo gaanfa Afrikaatti immoo waggaa 10 dabarseera. Waggaa dheeraan keessaa qabaa jechaadha uummata kanaaf dhimma uummata kanaa hojjechuu jechaadha. Kanaafidha kan ani kallattii anna ilaallata kanan jedhe. Kanaaf kun waa tokko na aarsuu danda'a. Haala jirurraa hojjetamaa jirurraa mee gara miidiyaatti deemna immoo gara miidiyaatti isa dhumaati. Miidiyaan Oromootiin socho'aa jiranii fi miidiyaan adda addaa contribution isaan qaban yookiin immoo bu'aa isaan fidan waa tokko gochuun barbaada. Dhugumadha miidiyaan murteessaa illee yoo ta'u baate miidiyaan shoora guddaa taphata sochii uummataa keessatti. Akkasumas immoo miidiyaaleen amma jiran yeroo ammaatti jiran jechaadha. Miidiyaan Oromoo maqaa Oromootiin jiran Itoophiyaa keessa hundi isaaniiyyuu akkuma beektanii
mootummaa jala waan jiranii fi mootummaadhaan socho'aa jiranii fi miidiyaan bilisni hin jiru. Kan ijjennoo mootummaa ilaalcha mootummaati kan dabarsaa turanii isaanirraa wanti eegamus hin jiru. Bilisa waan hin taane ofii isaanii jechaadha. Isaan waa cuucaa jala jiru. Kanaaf waa'ee bilisummaa yookiin immoo waa'ee rakkina uummata Oromoo dubbachuu hin danda'anii isaanirraa hin eegnu. Haa ta'u malee akka miidiyaatti biyya alaatti kan yeroo dhiyoo kana keessa dhaabbatan jiru. Social miidiyaan jira. Innis yeroo dhiyoo kana keessa kan jalqabame dhimma itti bahamaa jiru jechaadha. Kanaaf warra alaa irratti xiyyeeffannaa dhuguma sagaleen uummata Oromoo yeroo baay'ee darbee hin beeku. Maaliif namni Oromoo irratti akka miidiyaatti gabaasaa ture hin jiru. Gaazexeessitoota reediyoo adda addaatu jiru kan karaa YouTube darbanii as dhiyeenya kana garuu waggaa 3 dura jechaadha OMN TV jedhamu dhaabbate waan baay'ee dabarsaa ture waan gaggaarii. Maaliif miidiyaan an gargaaru inni guddaan akkuma beektanii oduu jiru uummataan ga'uudha, deebisee uummataan waliin geessisuudha. Maaliif uummanni bahaa fi dhiha jiru, kaabaa fi kibba jiru qabsoo keessatti lafti dheeraa waan ta'eef warra fagoo waan jiranii fi sochii jiru kana wal hubachuu hin danda'anii yoo miidiyaan hin jiru ta'e jechaadha. Miidiyaan immoo bakka adda addaatti odeeffannoo walitti qabee yoo tamsaase hundumtuu aksesii qabu taana miidiyaa sana waliin jechaadha. Ni dhaga'u kun ciminadha jechaadha. Kun isa bu'aasa guddaadha jechaadha. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko namoonni miidiyaa irraa hojjetanii populaaritii yookiin immoo waan uummata qunnamaniif yookiin immoo waan karaa adda addaa warra qabsoo kana warra gaggeessan waliin interaaktii godhanii fi wannoo isaanii hojii isaanii yookiin immoo gahee hojii isaanii yeroo itti irraanfatamtu argama. Kana jechaan maal jechuun barbaade yeroo ofii isaanii akka qabsoo kana gaggeessanitti faa qabsoon kun isaaniin akka uumame faatti yeroo dhiyeessaniin argamu. Irra caalaayyuu qabsoon uummata Oromoo yeroo ammaa kana waggaa 3 kana keessa walirra citiin walitti dhufaa walirra citiin adeemsifamaa jiru. Akka miidiyaan hojii guddaa hojjetee yookiin immoo kakaasee qabsoo kana qindeessee uummata qabsootti yaasee faatti warri amananii akka itti kan dhiyeessan faatu argama. Kuni dogoggora guddaadha. Irra caalaayyuu hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta'ee jiru akka dhuunfaatti jechaadha. Akka miidiyaa qofaatoo hin ta'in miidiyaa irratti namoonni hojjetan tokko tokko yeroo ofii isaaniif kireeditii argachuuf yookiin immoo akka hoogganaatti uf dhiyeessu yoggaa argamu kun gaddisiisaa guddaadha. Gaddisiisaa guddaadha. Ani miidiyaa kanan beeku miidiyaan keessaa namoonni hojjetan niitiraalii ta'uu qabu. Niitiraalii jechaan maal jechaadha? Miidiyaan kun kanan xiyyeeffadhee haasaa jiru OMN irrattidha. Warri kaanillee amma kana kabareejii guddaa kan kennan hin jiranii ONN dhiyeenya kana dhaabbateera. Isaafis ta'uu danda'a. Isaanis akka itti ilaaluu qabu. Maaliif biyya gahaa jiru isaanis ammas jechaadha. Kanaaf namoonni miidiyaa duuba jiranii akka miidiyaatti yookiin immoo akka oduu walitti qabanii informationii dabarsuutti malee akka ajajaa tokkotti namni miidiyaa hoogganu namoota miidiyaa keessa hojjetan kan ajajuu qabu, kan directionii kennuu qabu. Amma garuu kan ta'aa jiru kan argamaa jiru maa'inni hoogganaan miidiyaa hoogganaa qabsoo akka hoogganaa qabsootti yeroo uf dhiyeessuudha kan argamu. Kuni dogoggora guddaadha. Uummannis harkaa fuudhuun qabu. Akka miidiyaan akka OMN erga dhaabbatee qabsoon biyya keessatti jalqabameetti yeroo dhiyaatuun argaa.
kuni disaasteriidha. Walumaa galatti kan ta'uu hin qabnedha. Qabsoon uummata Oromoo qabsoon biyya keessatti deemaa ture har'a miti yookiin waggaa 3 miti kan eegalame waggoota dhibbaatii ol duradha. Qabsoon immoo amma biyya keessatti jiru kan qeerroo bilisummaatiin hoogganamaa jiru kan eegalame 2011ttidha. Sila isinitti tuquu yaaliin ture. Sana hunda haaluudhaan qabsoon amma deemaa jiru qeerroon amma biyya keessa socho'aa jiru miidiyaadhaan akka hoogganamutti dhiyeessuun kun dogoggora. Uummanni kanarraa uf eeggachuu qaba. Namoonni miidiyaa kana qunnamtanis miidiyaa akkasiillee kana qunnamtan ONN haa ta'u OMN qunnamtan akka miidiyaatti isaan qunnamurraa darbee akka hoogganaa qabsootti ilaaltu taanaan dogoggora ofii keessa ofitti fidaa jirtu jechaadha. Ofii keessa ofitti fidaa jechuun recognition walii kennuun barbaachisaadha. Miidiyaan kamiyyuu uummata qabsoo irratti bobba'ee jiru beekumsa laachuun dirqama. Akka dhaabaattis haa ta'u yookiin immoo akka gartuu tokkottis haa ta'u. Beekumsa jechuun kan isaan hojjetan faarsuu qofaa otoo hin ta'in kan isaan hojjetan akka jirutti lafa kaa'uun dirqama jechaadha. Yookiin immoo itoo dhaabni hojjetaa jiru dhaaba tokko bira darbitee miidiyaatu kana gochaa jira jedhama taanaan yookiin namoota miidiyaa hojjetan keessa hojjetantu hoogganantu qabsoo sana gaggeessaa jira yoo jedhama ta'e kun dogoggora guddaadha. Miidiyaan suni shoora taphachuu qaburraa maqeeraa jechaadha. Kanaaf kun diiggaa fidaa jechaadha. Kuni uummata afaan faajjessuu fidaa jechaadha. Kanaaf miidiyaan maqaa uummataatiin hojjetaa jiru kuni uummanni to'achuu qaba. Yoo hoogganoonni miidiyaa irra hojjetaa jiranillee uf wallaalan akkatti hojjetan wallaalan yookiin immoo uf jaalatanii maqaa miidiyaatiin fedhii isaanii guuttachuuf deemu taanaan miidiyaan uummata dhaabbate tokko uummanni kun dhaabuu qabaa jechaadha. Nama sana dhaabuu qaba hojii sanarra. Miidiyaan sun bakkatti deebi'uu qaba. Hojii isaaf malee hojjechuu qaba. Nama miidiyaa beeku, eetiksii miidiyaa beeku, dandeettii miidiyaa qabu hojjechiisuu qabaa jechaadha uummanni kun. Hamma uummataatiin dhaabbateetti jechaadha. Kun akka itti hubatamuu qaba. Kan ta'u baannaan yeroo ammaa kana bakka adda addaa sagantaa adda addaa deemaa jira. OMN irra jechaadha. Sagantaa 2-3tu jiru. Sagantaan 2-3 sana keessa namoota murtaa'antu sagantaa sana gaggeessa. Sagantaa sana keessatti hirmaataa jechaadha. Namoonni kuni kan isaan deebisaa jiran dabarsaa jirtan hundi keessan hin agartuu jechaadha. Qabsoon uummata Oromootiin deemsifamaa jiru qabsaa'onni karoorfatanii adeemsisaa jiranitti faallaa ta'aa deemaa jiru jechaadha. Karoora kan baasu miidiyaadha jechaadha. Akka isaan akka ilaalcha isaaniitti qabsoof go ahead kan jedhu miidiyaadha jechaadha. As taa'ee biyya ala taa'ee har'an ta'uu dhaabbadhaa kan jedhu miidiyaadha jechaadha. Miidiyaan ofis hooggana yookiin immoo warri miidiyaa irra hojjetan miidiyaas ni hoogganu qabsoos ni gaggeessu jechaadha. Keessuma bahee immoo yeroo tokko kan dhageenyu uummanni qabsaa jiru dhaaba akka hin qabnetti uummanni ofiisaa qabsaa akka jirutti dhaabnuu akka isaan barbaachisnetti yeroo dubbatamu dhagaa jechaadha. Hundi keenya dhageenya. Kun amman beekumsa akkamii akka ta'es naaf hin galu. Qabsoon kamiyyuu qabsoo guddaa qabsoo yeroo dheeraaf waggoota dheeraaf qabsoo bilisummaaf ta'u haa turuuti. Qabsoo isheen xiqqoon illee fincillamti mana hojiitti illee hojjetamu yoo dhaaba tokko qabaate malee yoo hoogganu qabaate malee eessayyuu gahuu hin danda'u. Kun akkamitti dhokates naaf hin galle.
Uummanni Oromoo dhaabaan barbaachisu dhaabas hin qabu yeroo jedhamu dhagaa jechaadha. Dhageenya jechaadha. Miidiyaan gaheen isaa inni guddaan odeeffannoo walitti qabee hiruudha. Tamsaasuudha. Raabsuudha. Miidiyaan bilisa kan baase biyyoota kamilleen agarran. Miidiyaan bilisa nama hin baasu. Bilisummaa ibsa malee. Bilisummaa labsa malee. Yoo dhaabni hoogganee dhaabni tokko itti mee jechaadha. Akka itti afran. Oromoon manguddoon Oromoo dargaggoon Oromoo qeerroon bilisummaa qeerroo Maccaa qeerroo Wallaggaa qeerroo Shawaa qeerroo Harargee Bahaa Harargee Lixaa miti kan akkasii hin jiru. Qeerroo bilisummaa dhaabaadhaan qeerroo bilisummaa dhugumadha. Akka Oromootti qeerrooni maal akka ta'e hundi keenya ni hubanna. Ijoollee jechaadha. Kan hin gaa'ela hin geenye jechaadha. Kan hin fuune jechaadha. Qeerroon amma qabsoorra jiru garuu isaan miti. Isaan qofa miti. Qeerroon bilisummaa nama akka koo nama akkan keessanii manguddoo namoota baratan dargaggoota warra qeerroo sadarkaa sana sadarkaa qeerroorra jiran akka Oromootti akka waamicha Oromootti jecha qarree kan dabalatudha. Akka itti waamnu qeerroo Wallaggaa qeerroo Bahaa Oromiyaa lixa Oromiyaa qeerroo Amboo akkas jennee hin hirroo. Kun iddoo gora uummanni keenya uummanni biyya keessaa ni beektu. Warri dogoortaniitu jiraatanii hamaadha kun. Nuti qeerroo bilisummaa beekuu qabdu katti dhaaban isaan gaafa dhaabatan irraa hin beekani gaafa dhaabbatan irraa gaafa maqaa kana fudhatan irraa akkatti dhaabbatan waan hin beekuufidha. Qeerroon bilisummaa namoota beektota hooggantoota namoota sagantaa baasuu danda'an namoota karoora baafachuu danda'an namoota tooftaatti dhimma bahanii qabsoo uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii bakkaan gahuuf hojiitti jiranidha. Kan hordofaa asiif achiin hin jiru. Asiif achi waliin dha'uun hin jiru. Waliin makuun hin jiru. Mirga barbaanna falmachuu qabna tokko ta'uu qabna dhaaba keenyaan hoogganamuu qabna. Dhaaba keenyaan hoogganamne bakka geenya. Kanarraa kan hafe kun akkasidha jedhamee miidiyaarraa sa'aatii 24 tunni adda addaa bahee kanaasa'ee fi bilisummaa hin dhufu. Bilisummaan si'achi fagoodha. Si'achi waan baay'ee hin gaafatayyuu. Cimuu qabna. Gabaabsuuf rakkina deemu kana gabaabsuuf gatii kaffaluu xiqqeessuuf jabaachuun dirqama keenya. Qeerroo bilisummaa jalatti fi adda bilisummaa Oromoo jalatti jechaadha. Dhaabnan biraa jira taanaanis gaarii. Maaliif adda bilisummaa Oromoo deddeebi'ee kaasan? Adda bilisummaa Oromoo qeerroo akka jaalan hin beekan. Isaanis fudhataniiru kana himaa jiru. Dhaaba jiru dhoksitanii yookiin immoo dhoksinee kan hin jirre qilleensa irratti qabsoo deemsuun hin danda'amu. Hin jiroon akkasiis eessaa hin ga'u. ODF haa ta'u, adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, kan biraa haa ta'u, dhaabni hojiirra jira taanaan deeggaramuu qaba. Hundi isaaniiyyuu uf mul'isuu qabu, wal kabajuu qabu, uf ibsuu qabu uummata fuulduratti. Dhoksaadhaan kan qabsaa'u hin jiru. Ifa beeroon numtiyyuu. Dhaabni kamiyyuu ifa bahee asan jira koottaa kana gochaan jira jedhee dubbachuu danda'u qaba.
warti qoosuu hin dandeenyu sechi manni keenya dhumaa jira waggaa meeqaaf waggaa dheeraaf waan kana faana deemaa jirra furmaata waggaa argachuu ga'u irratti duuluun qabsoo uummata Oromoo irratti duuluun dhaabbachuu qaba akka itti ilaalamu kun qaba kanaafi amastaanaan Oromoon kan falmachaa jiru mirga saafidha mirga abbaa biyyummaa mirga bilisummaa fidha kaayyoo gooton keenya gootan kumaatamni itti kufedha alaabaa Oromoo fidha nan agaa jidduu kana miidiyaa adda addaarraa Oromoon yookiin immoo qeerroon yookiin uummanni Oromoo mirga isaa falmachuu irra jiru hiriira bahuu fi hiriira mormii bahuu fi OPDO'dhaan eeyyama gaafachuu qaba kan jedhu dhagaan jira jechaadha eenyurraa dhagaan jira OPDO'n haa jedhani isaan immoo akkas jedhu of course dhaabbilee maqaa Oromootiin bilisa ta'anii jiraachaa jira socho'aa jirra jedhanii biyya keessa jiran alaabaan Oromoo qabatamuu hin qabu jennee himne irra uummatatti yoggaa jedhanii dubbatan dhaga'amaa jira alaabaa OPDO qabataniitu yookiin alaabaa OPDO qabataniitu hiriira baaree uummanni alaabaan kun alaabaa Oromooti bara kan gootonni Oromoo meeqa itti kufanidha yoo alaabaa sana hin jaalattan taatan yookiin immoo dhaabaan biraa waan taatanii fi alaabaan sun kan keessan yoo hin taane uummanni qabatee hin bahu jennee itti himna jechuu hin dandeessani kun dogoggoradha sin hin galchu eenyuun hin galchu kanaafi wal kabajuu wal ilaaluu sammuu fi bal'isanii ilaaluu baay'ee barbaachisaadha yeroo murteessaa irra jirra kanaafi akka itti ilaallu har'aa kanarratti dhaabaa dhiifamaa gaa yeroo biraa walitti deemaa haala irra caalaayyuu akkuma kanaan dura isinitti hime waa'ee mirga namaa toromatti barsiisuuf han deemaa isa keessa akka fakkeenyaatti haala Oromiyaa keessa jiru akka fakkeenyaatti faffacaana keessa barnoota keenya keessa jechaadha himmatti baana akka fakkeenyaatti fudhanne jechaadha yommuu barbaachisaa ta'e haala isin na deebisu jira yoo ta'e yookaan irratti mareen waa'ee qabsoo uummata Oromoo biyya keessa adeemsifamaa jiruu fi mirga namaa walii wal cinaa qabnee ilaaluun barbaachisaa yoo ta'e argame ammas gara fuulduraatti isinitti deebi'a guddaa galatoomaa waan hordoftanii fi horaa bulaa jabaadhaa qabsoon itti fufa yoo qabsoomne bilisoomna yoo cimne bilisoomna akka karaa kana kan irratti hundoofne gara fuulduraatti adeemnu yaa nagaan galatoomaa waan dhaggeeffattaniif